Tole ummata Oromoo warra afaan koo kana dhageettan hundumti keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyaaf jaalalaaf kabajaan kiyya isin bira haa ga'u. Warri sagalee tana dhageettan hundi keessanuu sheer gochuun ummata Oromoo bal'aa biraan akkuma beekamu dhaabbanni keenya Soofumar bara 2015 barattoota 300 meeshaalee barnootaa bituun barsiisaa ture. Barri taa'u barri 2015 dhumatee 2016 dhufee jira. Baranas yoo xiqqaatee dhaabbanni keenya ummata ofii waliin ta'uun duula sassaabbii meeshaalee barnootaa barattoota maatii harka qalleeyyii ta'an 10,000 ol barsiisuuf kaayeffatee gadi. Kana gaafa jennu qabeenya qabaannee osoo hin taane mul'ata nama gargaaruu rakkoo hawaasa keenya hanga dandeenye furuu waan qabnuuf. Kanaaf namni tokko barataa tokkoof duula jedhu guyyaa irraa jalqabnee gadi baanee jirra. Namoonni dandeettan meeshaalee barnootaallee bittanii gara waajjira keenyaa akka Baaleettis ka Finfinneettis nuu fiduu dandeettu. Namoonni biyya alaa jirtan akkasuma immoo Oromiyaa bakka adda addaa keessa namoonni fagoo jirtan karaa akka marii baankilee adda addaatiin waan barataa humna keessaniif ta'u gumaachitanii nama tokko barsiisuu dandeettanii jedhu. Akkuma beekamu namoonni biyya keessa jirtan sagalee kiyya kana dhageeffattan namni tokko barataa 2-3 barataa 5-6 akka qabu jira. Yoo xiqqaatee barataa tokkoof qarshii 1,500 hanga 2,000 gaafataa jechuudha. Meeshaalee barnootaa bituun namni barataa 5 qabu 10,000 baasee har'atti harka qalleeyyiin keenya namoonni keenya ka sababa hongeetiin sababa waraana adda addaatiin qabeenya isaanii irraa buqqaan barataa 5 miti barataa tokkoyyuu barsiisuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf ummata keenya rakkoo adda addaatiif saaxilame hanga dandeenyu waliin taanee ummata keenya haa barsiifnu. Keessumattuu ilmaan Oromoo sooshaal miidiyaa kanarratti beekumsaaf beekamtii qabdanii warri biyya alaa jirtan warri ummata fuulduratti beekamtii qabdan warri ummata fuulduratti dhageettii qabdan duula kanatti hirmaattanii ebelo osoo hin jenne nama afaan kana dhaga'u nama Oromoon barachuu qaba akka abboonni keenya Taaddee Birruufaa Oromoon barachuu qaba jedhanii kaleessa bara dukkanaa keessatti Oromoo barsiisuuf qabsoo eegalanitti bu'aan barnootaa warri isinii gale warri Oromoon barachuu qaba jettanii amantan warri bu'aa qaba jettanii amantan hundumti keessanuu duula kanatti dabalamtanii yoo xiqqaatee barataa tokkoof meeshaalee barnootaa akka nuu bittan maqaa namoomaatiin maqaa bu'aa barnootaa akkasuma immoo maqaa dhaabbata keenyaa fi kiyyaan waamicha namoomaa waamicha Oromummaan isinii godha. Lammii keenya kan sababa hir'ina diinagdeetiin barachuu dadhabe waliin taanee haa barsiifnu. Qaama mootummaa abbootii qabeenyaa ta'u abbootii amantaa ta'u warri afaan kana dhageettan hundumti keessanuu viidiyoo kana biran darbina sheer walii godha. Akkuma viidiyoo kana dhageettaniin immootu kama gara dandeettan hundaan karaa dhaabbata keenyaatiin ilmaan Oromoo harka qalleeyyiif qaama miidhamtoota taaniif meeshaalee barnootaa kana gumaachine haa barsiifnu. Namni barate akka karameellaatti dhandhamamaa lammiin barate warra baratetu biyya kana ijaare dhaloota dhufu immoo sirriitti yoo barsiifne kana caala biyya keenya guddisuu saba keenya guddisuu lammii keenya guddisuu dandeenya eenyummaa keenya immoo guddisuu dandeenya. Kanaaf ilmaan Oromoo sadarkaa barnootaatiin biyya keessaaf biyya alaatti jabaattan abbootiin qabeenyaa barattanii qabeenya horattan kan osoo hin baratinis qabeenya horattan hundumti keessanuu maatii tokkoof barataa tokkoof barnootaa tokko akka nuu bittan guyyaa irraa jalqabnee duula sassaabbii meeshaalee barnootaa barattoota maatii harka qalleeyyii eegallee jirra. Nu waliin dhaabbadhaa nu faana bu'aa waan dandeettaniin yaadaan diinagdeedhaan qabeenyaan yeroodhaan nu bira dhaabbadhaan waamicha kenna ulfaadhaa galatooma.